Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Dhibdee siyaasa Oromiyaa keessa jiru furuu fi dararaa uummataa xumuraa itti gochuudhaaf mariin araaraa murteessaa ta'uu qaamoleen garaagaraa ibsanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda biyyee Jabbilaalaa gootii gaallee jedhamutti wixataa deengaddaa galgalaa haleellaa humnoonni fiinxaleeyyii uummataa irratti taasisaniin namoonni 11 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Godina Salaalee aanaa hidhabuu abootee ganda yaayyaa alaangee iddoo addaa abootee jedhamuun beekamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa gubuu maddeen OFM itti himanii jiru. Oduu kennaa ibaatiin Senaatarri USA Masriidhaaf hojjetaa turuun jedhaman yakkamaa ta'anii jiru. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Dhibdee siyaasa Oromiyaa keessa jiru furuu fi dararaa uummataa xumuraa itti gochuudhaaf mariin araaraa murteessaa ta'uu qaamoleen garaagaraa ibsanii jiru. Gaafa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayik Haamariin rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru karaa mariitiin akka furamuuf kan hojjetaa jiru ta'uus ibsee jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Dhibdee siyaasa Oromiyaa keessa jiru furuu fi dararaa uummataa xumuraa itti gochuudhaaf mariin araaraa murteessaa ta'uu qaamoleen garaagaraa ibsuu itti fufanii jiru. Gaafa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru karaa mariitiin akka furamuuf kan hojjetu ta'uus ibsanii jiru. Waraanni walii fi gaagaamni lubbuu kumaatamaa yakki waraanaa fi dhiittaan namummaa buqqaa'insi lammiilee miiliyoonotaa fi beelli hamaan haleellaa eenyummaa fi korniyaa bu'uureffate waggoota 6 darban Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Wallabdee waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti yeroo dheeraadhaaf adeemsifamaa ture addunyaa jalaa dhokachuun lammiilee nagaa fi egeree Itoophiyaa irratti balaa hamaa dhaqqabsiisaa ture. Waraana yeroo dheeraadhaaf naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa turee fi jiruun gaagaamni namummaa ija hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa jalaa dhokatee raawwatamee jiraas jedhu. Yakkoonni lammiilee nagaa irratti raawwatamanii fi ammoo mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa adda dureen komatamaa jira. Waggaa 6 darban qabata waraana bilisummaa Oromootiin dargaggoota, qonnaan bultoota, barsiistota, barattoota, hojjettoota mootummaa, abbootii gadaa, qondaalota, paartilee siyaasaa fi kanneen biroo murtii seeraa malee hidhamanii ajjeefamaa jirus jedhani. Caalmaan isaanii ammoo mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamaa jiru. Poolisiin humna addaa Oromiyaa addabaabaayii irratti viidiyoo waraabaa dargaggeessa Oromoo ajjeesaa jira. Manneen qonnaan bultootaa qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun gubamaa jiru. Yakkoonni kunniin hundinuu ija hawaasaa fi miidiyaalee idil addunyaa jalaa dhokachuun akka rakkoo Oromiyaa keessa jiru hammaatu taasisee jira jechuun dubbatanii jiru. Wal waraansi cabiinsi namummaa bal'inaan uummata irra ga'ee jira. Sababa wal waraansaatiin lammiileen miiliyoona 1 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii gargaarsa barbaadaa jiraachuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Lammiileen hedduun murtee seeraa malee ajjeefamanii hidhamanii qabeenya saamamanii fi buqqaatiif saaxilamanii jiru. Qaamoleen lamaan marsaa lammataa Taanzaaniyaa keessatti mariidhaaf ta'anii waliigaltee malee xumuruun isaanii dararaa hamaa uummata irratti dheeressee jira. Waraana gaagaama namummaa fi waraana naannicha keessatti hordofsiise kun akka dhaabbatuuf dhaabbileen siivilii fi paartileen siyaasaa, namoonni siyaasaa, miseensonni paartilee, abbootiin amantii fi abbootiin gadaa gaafataa turanii. Qaamoleen wal waraanaa jiran uummata qabsaa'aa jiraniif jecha dhukaasa dhaabanii gara teessoo mariitti akka dhufan waamicha dhiyaataa jira. Ameerikaa dabalatee hayyoonni siyaasaa fi waraanni Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru dhaabbachuun mariin araaraa adeemsifamuu qaba jedhamee jira. Qondaalli olaanaan KFO fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad barruu gabaabaa kana dura fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen qaamoleen lamaan dhukaasa dhaabuun marii araaraa irratti deebi'uu akka qaban dhaamee jira. Mootummaan Ameerikaa ibsa yeroo gabaabaa baasaa tureen
waraana Oromiyaa fi Amaaraa dabalatee lolli kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuu fi mariin araaraa akka itti fufu gaafatee jira. Gaafa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayikil Hamaariin waraanni Oromiyaa fi Ameerikaa keessatti adeemsifamaa jiru mariidhaan akka xumuramuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii jiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda biyyee jabbilaalaa gootii gaallee jedhamutti wixataa deengaddaa galgalaa haleellaa humnoonni fiinxaleeyyii uummataa irratti taasisaniin namoonni 11 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo buqqaatota naannichaa jiran keessaa nama nagaa fakkaachuudhaan turuu isaanis jiraattonni himanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akkittaa nutti isiniif dhiyeessiti. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda biyyee jabbilaal goxii gaallee jedhamutti wiixata dheengaddaa galgala haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii uummata irratti taasisaniin namoonni nagaa 11 ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo qubattoota naannicha jiran keessa nama nagaa fakkaachuun turu jedhan jiraattonni. Humnoonni nageenya mootummaa birmannaan taasisan hin jiru kan jedhan qaamni mootummaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka eeramu hin feene tokko namoonni 11 ajjeefamuu fi 3 immoo madaa'uu himan. Qaamni mootummaa naannichatti argamu FM bilbilaan dubbise haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo Amaaraa kun raawwatan dhugaa ta'uu eeruun namootni ajjeefaman 11 kaleessa awwaalamuu fi namoonni madaa'an 3 wal'aansa fayyaa argachuutti jiru jedhan. Namoonni ajjeefaman daa'imman manguddootaa fi haadholii ta'uu kan himan halkan naannoo sa'aatii 4tti seenuun ajjeechaa kana raawwatan jedhan. Humnoonni fiinxaaleeyyii faannoo Amaaraa kun naannoodhuma sana qubsuma qabu kan jedhan qaamni mootummaa kun kallattii ganda sabaatti tulluu seexaanaa jedhamu irratti ka'anii dhufanii ajjeechaa kana raawwachuun gara sumatti deebi'an jedha. Kana malees humnoonni kun iddoowwan adda addaa irraa akka dhufan himan. Kaleessa halkanis humnoonni kun meeshaa dhukaasaa turan kan jedhan caasaan mootummaa naannichaa FM dubbise kun uummanni Oromoo naannoo kanaa buqqa'aa jira jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa humnoota fiinxaaleeyyii uummata da'oo taasifachuun haleellaa raawwatan kanaaf eegumsa taasisa jechuun komatu. Yeroo haleellaa kana raawwatanitti raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana turuu kan himan jiraattonni uummata baraaruuf deebiin battala kennan hin turre jechuun komatu. Guyyaa kaleessaa yeroo reeffa namoota ajjeefamanii kaasanii fi sirni awwaalchaa raawwatamu raayyaan ittisa biyyaa namoota reebaa fi ari'atee qabuun hidhaa ture jedhan jiraattonni. Milishoota irraa meeshaa isaan qaban hiikaa turan kan jedhan uummanni of ittisuu hin dandeenye jedhu. Tibbanuma godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo iddoo ganda kanaa waldaangeessanitti uummata sirna cidhaa gaggeeffataa turan irratti haleellaa fiinxaaleeyyii raawwataniin jumlaan mana waliin gubuun isaanii ni yaadatama. Humnoonni kun tibbuma kana Oromiyaa bakkoota adda addaatti namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu gabaasaaleen OFM dhaqqaban ni mul'isu. Uummanni Oromoo naannoo humnoonni kun socho'an jiraatu ijaaramee jabaachuun of ittisuu qaba jedhaniiru. Godina Salaalee aanaa hidhabuu abootee ganda yaayyaa alaangee iddoo addaa abootee jedhamuun beekamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa gubuu maddeen OFM itti himanii jiru. Kun kan ta'e wiixataa dheengaddaa jechuun adoolessa 16 bara 2024 yoo ta'u manneen uummataa baay'inaan 8 ta'uu ibiddaa itti qabsiisuudhaan gubanii deeman jedhanii jiru. Dabalataa gabaasa kana akkittaa nutti isiniif dhiyeessa. Godina Salaalee aanaa hidhabuu abootee ganda yaayyaa alaangoo iddoo addaa abootee jedhamuun beekamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa gubuu maddeen OFM itti himanii jiru. Kun kan ta'e wiixata dheengaddaa jechuun adoolessa 16 bara 2024 yoo ta'u manneen uummataa baay'inaan 8 ta'uu ibidda itti qabsiisuudhaan gubanii deeman jedhamee jira. Aanaa hidhabuu abootee ganda yaayyaa alaangootti dheengadda waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti wal waraansi turuu maddeen himanii jiru. Walwaraansa kana keessatti hooggantoota olaanoo humnoota mootummaa dabalatee humnoonni mootummaa miidhamuu himu jiraattonni haloo sana manneen jiraattotaa 8 ta'uu gubanii barbadeessuudhaan namoota kana dirree irratti da'oo malee hambisanii jiru. Obbo Tasfaayee Baaburee, Araggoo Kabbadaa, Dasii Jabanuu, Baaloo Dubbii, Tolchaa Nagaashuu, Girmaa Suyyumee warra manni jalaa gubate keessaayyee waqtii gannaa kana keessa qonnaan bulaan jalaa manni gubachuun maatii dirree irratti facaasuun hedduu ulfaataa ta'uu simanii jiru. Waqtii gannaa kana keessa qonnaan bulaa jalaa mana gubuudhaan maatii dirree irratti facaasuun hedduu ulfaataa ta'uu simanii jiru. Humnoonni mootummaa kun mana barumsaa Roobii Yaayyaa buufata taasifachuudhaan yeroo dheeraadhaaf uummata dararaa turuu isaanis dhagaamee jira. Haalli nageenya waliigalaa godina Salaalee keessa jiru ulfaataa ta'uusaa humni maddeen OFM itti himanii jiru.
Sababa rakkoo nageenyaatiin qonnaan bulaan hojii qonnaatti osoo hin bobba'in harkifatee jiraachuu kan himan bara itti aanu uummanni rakkoo kanarra ulfaatuuf saaxilamu jedhanii jiru. Aanota adda addaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti wal waraansa taasifamuun uummanni dararamuu kan himan aanaa dharraa dabalatee aanota ollaa keessatti immoo humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraatiin dararamaa jiraachuu ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa fi humnoonni fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa qabata waraana bilisummaa Oromootiin uummata dararuu itti fufee jiraachuu simanii jiru. Godina Salaalee keessatti rakkoon nageenyaa jiru ulfaataa ta'uusaa maddeen irra deddeebiidhaan himanii jiru. Oduu kennaa ibaatiin seenaatarri USA Masriidhaaf hojjetaa turuun jedhaman yakkamaa ta'anii jiru. Ameerikaatti seenaatarri dhageettii qabaataa turan mootummaa Masriitiif hojjetu jedhamuudhaan malaammaltummaan yakkamaa ta'an jedhanii jiru. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akkittaa nutti isiniif dhiyeessiti. Ameerikaatti seenaatarri dhageettii qabaataa turan mootummaa Masriitiif hojjetan jedhamuun malaammaltummaan yakkamaa jedhaman. Seenaatarri Niiw Jeersii Boob Maandees matta'aa fudhachuu fi mootummaa Masriif hojjechuun himannaa yakka mootummaa biyya biraa gargaaruu jedhuun itti murtaa'e. Miseensi mana maree Ameerikaa duraanii fi dura ta'aa koree dhimmoota alaa himannaawwan malaammaltummaa 16 balleessaan irratti argame yoo murteen irratti darbe hidhaa waggaa dheeraa irratti darbuu danda'a. Abbaan alangaa seenaatarichi mootummaa biyya alaarraa faayidaalee olaanaa fudhachuu agarsiisuudhaaf dhugaa bahumsa ogeessotaa barreeffama iimeelii seenaatarichaa fi ergaawwan barreeffamaa dhiyeesseera. Meendees fedhii mootummoota alaa raawwachiisuuf kennaawwan fudhatan keessaa warqee $100,000 baasuu fi konkolaataa Maarsaadiisii kan ergaman yoo ta'u, mana jireenyaa isaanii keessatti maallaqni callaan $480,080 argameera. Seenaatarichi matta'aa fudhachuudhaan mootummaan Masrii deeggarsa waraanaa mootummaa Ameerikaa $1 miliyoona akka argatu gargaaraniiru jedhamuun himataman. Seenaatarichi daldaltoota lammii Masrii waliinis hidhata faayidaa qabu jedhamaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kasii wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.